Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa. Nagaa Waaqoo bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Akkasuma jaallattoota boonii fi maatii ishee fi hiriyoottan ishee abbaa manaa isheef jajjabina hawwaa isheen Waaqayyo kan jannataan nuuf haa godhu. Namoonni baay'een boonii wajjiniin walitti sixxa'ootii maaliif waan tokko tokko hin haasoftuu jechaa turtanii keessaan naa barreessaa turtanii. Baay'een nama immoo naa bilbilaa turtanii bilbila keessan kaasaan turre baay'ee dhiifama guddaa isiniin jedha. Kanaaf akkaataa boonii wajjin wal barree fi haala boonii itti wajjin wal barree fi haala namoota baay'ee itti wal barsiisanii isinitti hima. An duraan laayivii baay'een taphadhaan ture. Laayivii tiiktook irratti baay'ee ijoollee durbaa kana gashatanii wajjin taphadhaan ture. Baay'een keessan beektu turtanii amma tiiktookii laayivii dhaabeen jira. Yeroo sana keessa booniin jalaan dhuftee na gasheette naan hin galcheeni gara 14,000 wayii qabdi jechuun yoo sana baay'ee cimaadha 14,000 jechuun. Isa booddee namoonni baay'een baasii koomentii barreessan. Baasii koomentii barreessinaan bilbila lama gatiin qabuuf jedhetanii bilbila kee naa ergi karaa keessaan jedhanii bilbila naa ergitee achumaan laayivii irraa baaseen dawwaleef maali namoonni maaf akkasiin jedhu jennaani. Haaluma tokko akkasii jettee natti himte. Deebiin guyyaa biraasaa laayivii gasheen isheedhuma. Gaafan gashuuni gaafa sana machoofteerti biiraa harkatti baatteerti akkana jireenya jibbisiisee maal jibbisiisee jetti baay'ee asofti. Sana booddee itti siquun jalqabee walii bilbilaa fi dhiisii sirrii miti namoonni irra si kabajan kuni namoonni irra akka ittiin si ilaalan kuni borsi jibbuu danda'u akkas jennaan qumxaa isheen uffattee laayivii galte dur beektu. So kanarraa kan kee booniin jabaachaa deemtee adiraa viidiyoo wajjin hojjennaan guyyaa tokko viidiyoo wajjin hojjedhe sin beeksee illee ture viidiyoo sana gaafa poost godhu riippoorti gootanii waarningii natti kennisiistan viidiyoo sana. Guyyaa biraasaa aayidiyaa babbareedaa akka hojjechuu barbaadduu fi namoota tokko wajjin akka hojjechuu barbaaddu natti himtee turte. An yeroo sana xaafoon jiraadha. Lagi xaafootii fi buraayyuun baay'ee walirraa fagoodha. Tokkitti guyyaa sana batata guyyaan boqonnaa qabu. Guyyaa sana immoo waldaan naqa waan ta'eef isee hojii wal arguuf naaf mijatu namoota tokko hojii wal arguuf naaf mijatu. Sana booddee namoota tokko hojii wal barsiisaan dhufe. Sana booddee laayivii irratti taffii tokko jalqabdee hixaa kana jalqabdee nunis cal jennee jala deemnee kunnaaf maal jennaafi namoota tokkotti sheerii godhaafi maa jechaan ture baay'een keessan beektu turtan. Maaliif baay'een keessan wajjin naarrasaa turtan waan ta'eef. Sana booddee birrii argatti. Birrii gaafa argattu bilbila bareedaan bitadha. Bilbila bareedaa nama naa bitu hin qabu. Nama ittiin walitti siquun gatiin qabaanneef adiraa naa bitetti. Arra bor tun jedhu guyyaa 14 bulle. Sana booddee obboleessi koo gammee obbo Baayisaa jechuudha. Gammeen gatii buraayyuu jiraatuu fi adiraa mucaa kanaaf bilbila bitennaan bilbila gammeen kenneefi eeshee walii jedhee biraaziliin deebi'eenii yoonni intelligensiitti bilbileeni mucaa kanaaf bilbila biti bilbila 14 Pro Max bareedaa ta'ee akka keetitti akkuma keetitti barbaaditi ofii keetti bitii fi jennaan bilbila wayii argatte gara maaramiiti. So namni ilaaluuf dhabameennaan natti bilbilte yooniin tinaayim yooniin naqee naaf ilaaluudhaan yooniin hojii wal barsiisee dhattee bilbila isee ilaallattee yooniin kun bilbila kana ilaalee fi waan hunda ilaalee fi bilbila isee fuudhaaf bilbila iPhone isheen jalqabatte jechuudha. Sana booda garuu mucaan kun wayaa iPhone hin beektu wayii editingii maaloo kaapkatii kana keessatti akkamitti akka viidiyoo editii godhan faarfannaa wal jala gashan gatiin beennee fi yooniidhaanii adiraa gargaaran jedheeni eeshedha yooniin baay'eetti siqee bakka obboleettii ta'ee fi yooniin bakka viidiyoo isheen poost gootu hundarratti isatu editii gochuuf jalqabe. Sana booddee isheenis editii bartee akkaataa viidiyootti waraaban akkaataa maalitti godhan kana bartee yooniin kun baay'ee gorsuu jalqabee isa dur laayivii irratti akka barbaadatan sun dhiifte amala bitte maal jette. Amma gaasitti booniin jaalallee akka qabattee dhagee. Isa booddee erga jaalallee qabattee booddee jaalala keessa akka jirtuu fi jaalallee akka qabattee nama anaanis guyyaa tokko kattaatti wal agarree jaalalleen qabadhee waaqonnaa kadhadhu akkas jennaan eshi ulfaadhu jabaadhu waaqa si wajjin haa ta'u jedhee guyyaa tokko immoo yoonii ma wajjiniin anaa yoonii isheedha
Misaan affeertee adiraa akkasitti kana keessan jira waan ta'eef na gargaara na jabeessaa namoonnis maqaa koo balleessu waan ta'eef maqaa koo xureessu waan ta'eef adiraa gara tokko akkana bakkee dhaabattan jennaan waan tokko rakkoon qabu. Ani kan jalqabasitti siqee fi gatii namni si arrabsee fi gatii namni waan baay'ee siin jedheef waan ta'eef ana booddee si bukkee jirra. Waan tokko shakkiin qabaatin jennee yoonii kana wajjin na yaadadhaa. Nyaata haaraa wayitu jira mana wayii nageessanii nyaata na nyaachisanii achitti akkattiin boonii wajjin suuraa kakaanee gammannee deemne ol bira. Gidduudhumatti immoo wal tokko footoshooppii viidiyoo hojjetanii ijoolleen duraan tuseen heerumin battanan. Anaaf yooniin immoo wal bukkee jira makiinaa keessa wal bukkee teenyee jirra. Yooniin talajjisiin maal abbe ijoolleen akka ji'een poosti gochaa jiru maal goona kanaan daddabnee baafne dandawwalee boonee maanii waan akkana kana jechaa poosti yeeranan sirriitti ilaalii sobaadha wantichi footoshooppii godhaniitu yoo akkasittiin irratti hojjetame malee sirrii miti amma xaarraa muttee bakka obsii cufadhu bilbila kee feesbuukiin galiin tiiktookiin galiin jennee yooni wajjiniin itti himnee baasne. Achirratti namni baay'een nu arrabsanii yooni kana kan baay'ee duukaa arrabsame yooni intelijeensii kanatti baay'ee duukaa arrabsame baay'ee duukaa arrabsame. Viidiyoo inni hojjetu irratti ijoolleen itti dheekkamtu gaaffii wal gaafataa turan yaadattoo ta'e baay'een keessa hin arrabsitu turtan yooni kana. Sababa isheen ittiin lubbuu obbaaftee ani waan beeku hin qabu. Ganaa bultii keessa waan dhageenyu ta'a. Lapheen namaa baay'ee gaddeera baay'ee gaddeeraanis maaliif tokko wanta hin gaddee mucaan kun ijoollee durbaa hiriyaa waan qabdu baay'inaa waan qabdu miti ijoolleen hiriyoonni ishee dhiiradha. Gaafa ishee heerumtu kan ammoo anis namni biraas akka kanaan dura walii bilbiluun hin hafa. Maaliif booniin ijoollee durbaa hiriyoota baay'ee hin qabdu. Ijoolleen hiriyoonni ishee dhiirota. Hiriyoonni ishee sun immoo gaafa isheen heerumtu akka kanaan dura walitti siquu hin danda'an. Maaliif abbaa manaa qabdee amma kana booddee kabajamtuudha. Mucaa of dandeessee waan meeqa gootee mana isheetti qabatteertudha waan ta'eef. Ijoolleen dhiirotaas akka kanaan duraan bilbilanuuf. Anis akka kanaan dura bilbiluuf hin danda'u ture. Obbolummaa yoo ta'e iyyuu. Maaliif xinnoo namni gaafa heerumuu fi tuun heerumiin gargari waan ta'eef. Kanarratti egaa utuu ijoollee durbaa qabaatte hiriyoota ministeera uumaa ishee itti mattee of dandeessi turte. Of dandeessee madhaabattee turte boonii. Amma akka isheen of hin dandeenye kan godhe tokko waan ishee irra gahaa jiruu fi waan isheen keessa jirtu namni dhageettii baay'ee hin qabu. Hin qabu iyyuu bakka namni walumaa galatti. Maaliif ijoolleen keenya broadkaastii bareedaan dhaggeeffatanii yuutuubii kanarra waan gaarii sarchi godhanii ilaalanu ganama kanan laayivii galu galgala laayivii irra jiru kitaaban dubbisanu wangeelan dubbisanu kun immoo maal gochaa deema akka isaan yaada mataa isaanii hin mo'anne gochaa deema waan yaada nu dalattuu tarkaanfii akka isaan fudhatan gochaa deema wanti kun immoo sirrii miti. Ijoollee keenya hundaaf kana dha'amaa jira baay'ee. Waan keessa jirtan tarkaanfiin taane ofirratti fudhachuutti waan keessa jirtan haala keessa jirtan hiriyoota keessanitti mareessitanii gaariidha. Kanaaf an akka kanattiin boonii namoota baay'ee wal barsiisee ofii kootiif viidiyoo wajjin hojjedhee wajjin arrabsamee baay'een keessan beektu na argaa turtan. Naa amma baay'eema wanti natti dhaga'amu yoo jiraate mucaa kanaaf haala rakkisaa hunda keessa dabarte. Waan isheen miidiyaa irratti haasofte duwwaa miti wanti isheen inaanse rakkoo isheen keessa hin darbin tokko hin jiru. An guyyaa tokko laayivii galee jireenya akkanaan jiraachaa ture jireenya akkana kana narra ga'aa ture gaafan jedhu booniin anaafis na darbaa ilakkaanaan jette. Gaafa akkas bareeddee sooshaal miidiyaa kanatti mul'attu waan rakkinni sirra hin geenye fakkaata siinaan jette. Anaafis bornaa darbaa maakinaan jette. Amma erga jireenyi ta'ee fi erga jireenyi darbee fi erga hojii mataa ishee uummattee abbaa manaafis hojii uumtee hojiitti galtee booddee akkas ta'uun ishee immoo baay'ee nama gaddisiisa. Jireenya rakkisaa kam keessa dabartee haadha koofan jiraadhatte turte. Haadha koofan waan meeqa waanta dhiise namoota akkatti na arrabsan kana sooshaal miidiyaa kan arrabsan hunda si xiqqii qabsuu nan danda'an tureetti. Maaliif mucaan hunnee qabdi. Mucaan baay'ee hunneensi cimaa akkuma garraamii taate hunneensee baay'ee cimaadha mucaan. Tokko tokkoon awwaara jechuun danda'an ture garuu yoo ni hidhame haati koo akkam taate haadha kooti fan jiraadhaan jette. Kanaaf baay'een keenya hiriyaa hin qabnu. Hiriyoonni keenya warra nu wajjin kolfinee asirratti viidiyoo keenya ilaalan duwwaadha. Namni nutti dheekkamu hin jiru. Namni nu gorsu hin jiru.
Kanaaf akka ittiin booniin of dhabdee jechuu kooti ijoolleen rakkoo akkana keessa jirtan ijoolleen rakkoo biraanis isinitti dhufaa jiru dafaa nama gaafadhaa abbootii amantii fa'aa bukkee deemaa namoota nama gorsan konsentraantota baay'ee illee hin qabnu sooshaal miidiyaa kanarraas biiroo konsentraantii afaan oromootiin jirus baay'ees hin qabnu waan ta'eef namoota tokko bukkee dhaqaatii rakkoo keessa sanatti maddaa rakkoon qabu lubbuu baasutti rakkoon keessa bakkee ba'ee isin nagaadhaan jiraachuu isin wayya waan ta'eef. Kanan isinin jedha wanti haaraa yoo jiraate immoo isa nan beeksisa. Viidiyoon kun akka namoota hundumaa bukkee ga'uu fi sheer naa godhaa isinin jedha. Ulfaadhaa waaqa isin eebbisu yoo dogoggore immoo dhiifama naa godhaa na gorsadhaa.